لا لا أنا بربادو ما لي بإني إن شاء الله ما لي بومبي دا بقى جايت من يراديم عارفة تم يركنا كان كيستمون ست تايمو إنما جارتك أبو فيتو nama jaartii qabu osoo hin taane dha nama fakkeenyaaf takka fuudhee yoo lammeeffate rakkoon qabu gadaa amma jiru kana keessatti gadaa amma jiru yeroo amma jiru kana taayimii qabaa beeki wanni hundinuuyyuu osoo fakkeenyaaf dur taate torbaan fudhanii bulchaa turan akaakayyoonni kenna maaliif jennaan tokkoffaa koonfidansii qaban lammaffaa ta'u ofiitiin bulfatan sadaffaa dubartiin durii alhamdulillaahi qabdi. Tan amma osoma abbaan manaallee ta'uuf osoma mallaqallee itti kennu osoma hundaanuu godhuufi maannaa gootee takkaa hin dhabdeen beektu dubartiin laal maannaa gootanii waa hanqachuu hin dhaban sigalee maaliif jennaan yeroo ammaa kana yeroo amma nu jirru kanatuyyuu yeroo teknooloojiin badhatee yeroo namni aayifooniin waggaa waggaan dhufuudhaaf samsingii waggaa waggaan dhufu yeroo qalbiin teenna waa hedduu nama haqaa jettee mire. Gizee kana ta'e gatii kana ta'ee fi osoo zabana durii taate bakka torbaa lakki kitaabi rabbiin jirre dhiirri islaamaa afur fuudhuu rabbi tayyameef. Yaa abdii kiyya afur fuudhuu jedhaa. Intala islaamatii mire. Boolitii fincaanii mana keessatti takka sanuyyuu abbaaf ilmoon ala dhaabattee itti tumti siyyoo. No qabeenya gahaa qabaatu qabaa humna gahaa qabaachuu qabaa sammuu gahaa qabaatu. Qabeenya gahaa yoo qabaate okey. Qabeenya gahaa yoo qabaate okey. Taatsi ta'e mi? Keessummaan itti dhufte jaartii siree irraa buusee lafa bulcheetiin keessummaan siree isaa gubbaa bultu afur kamaali naaf godhaako. No sun hin ta'u aniyyuu nama hin taane sinoo hubeeta. San jedhee bara nama san jedhee bara wani naa hubachuu qabda nama san jedhee. Akkana goon amma waan goon haadha faate. Isaatiin seenaa nabiyyanaa Suleeman dhageette. Osoo akka rabbi jedhee bulleetiin jennee qara maaltu daamite deemaayee. No isin bakka tana hin bakkatinaati bar 400 fuudhe. Bar. Soo kanaafuu ammallee qoore amma. Namaan yookiin tan dhufte dhiisanii tan dhufte haasanii abdii gizee laaltu dhiirri keenya yeroo ammaa dhiira sadiitu jira dhiira sadiitu jira. Dhiira tokko kan gizee dubartii takka fuudhee jedhe ta lammaffaa dhufte sun ta duraanii tan hiyyummaa keessa waliin darbe tan waa meeqa dhagaa muka meeqa keessa walii darbe tan ilmoo irratti argate mi'aa ilmoo irratti bade mi'aa waa hundaa irratti bade san dagachiifte hidhii qabdee garanatti fiiltarii ofii barbaadu tiktookii kana keessa fiddee itti kaayattee akka lubbuu ofiititti akkana gooti tiktookii kana keessa fidattee. Gara barbaaddetti isa jijjiirte jechuudha si galee. Inni bakka maqama jechuudha akkuma ashaangulliitidha faana akkana taphaqa garuma isiin jettetti karama isiin jettetti ashaangulliitii godhatti jechuudha. Lammaffaan maal inni yaalka lammaffaadhaa dhiirri lammaffaadhaa ammoo jechuudha. Kasillee hin kaafne kasillee hin ajjeefne argite kan buddeenummaa masoobii keessaa dhufe bichaan afaan banu. Kan jireenyi kunuyyuu maal akka ta'e irraa quban qabne akka itti jiraatu akka itti oolu akka itti bulu hin beekne ka akkasiisan dhiirri yeroo ammaa jirtu sadi keessaa lama san dhiirri sadaffaadha ammoo jechuudha. Kan kana hundaa keessa hin jirre jechuudha. Kama kana hundaa keessa hin jirre ka rabbiin illee quban qabne ka namallee quban qabne zimbiloo akka maraattutti jiraatu. Maraataadha moo fayyaadha jedhanii ni ka gaafii sitti ta'u si galee. Rabbiin illee quban qabu beeku waan barbaade dalaga. Kakuullee akka barbaadetti kakata. Haka namallee akka barbaade nyaata. Waadaa namallee akka barbaade nyaata. Rabbiin illee quban qabu namallee quban qabu maal naan jedhan illee irraa quban qabu. Dhiira sadiin kanatu jira. Afiisaa galatan bakka. Okay ana si gaafatama. Dubbii wannaa yoo keessa deeman keessaa hin haftu namni osoo qabeenya gahaa hin qabne humna gahaa hin qabne sammuu gahaa hin qabne. Dubartii ol gooru innuu warra azaabatti kana anaa miti. Namni jedhe beeyta yoo haqa jaraa eeguu hin dandeenye maasii haadhayyu. So yoo maasii ifirraa ittisuu barbaadde dubartii takka oliyyuu hin fuudhin jedha beeyta kitaabni reef ganaa seenu jiraati. Okay wait. So takka oliyyuu hin fuudhin. Meesha waan sitti mujjiraa meeqa callatin? Si maal afaan? Hemi oma takka waan tun argine sa'a sadii. Qoymeetin. Qoymeetin.
كون كوانا نركاسي كابون بيتوتين زم جدي أنا كان أقبل دامي دامي كم كوبي نرموه تبي كذا قبل تستارتي ساتي كوبي جارتي لما كذا no am original ويتي أركاسي كاب وانا تندم تو آتام تكفى هارفات أنا سيروم سيس وان ماما نتيا كم دي مارتون كسر إنجيل بولا بعد تبي كال جان جدون تيار diresi kafatin nama jarte kabino khasik sipahi kabu khamali kabu ini demo nanti saya curah kal gan jidun jalan cite وش تسوي؟ كسبة إجابة كفة اوكي كوي لا هاتي أنا سيروم سيسا هذا فاتح كم دوغا أنا سيروم سيسا kun waa asirra jirtan kun video kana waraabadha بنا dubartiin wannaa qabdi beeyta ta mataa laaftu ta dubbii laaftu sii dabalu ta garaa laaftu jedhan beeyte waan kana sadi ammoo keessa deemanii hiikunuu hin barbaachisu ati nama jaarsa jala guddate hin beeyta sadi kana ammoo hin sirreessinaa video kana waraabadha abbani aadam nama an siifitu siksipaakii maalii jettullee dhaabiam anqum nagari ma seenaa sa'u jira nama okay waggaa 30 haga 40 ittemi nama Awurooppaa jiru waraabadha video kana haadha faatee anas seerumsiisa dubbii qaata ammat dubbiin sun garaa seente bara dubbiin ilma dhiiraa waan dubbatee fi waan uffateen du'a dubbii tanan naa qabadhu ammallee waan takka wanneen Oromootti himuu barbaadu kama dhugaa ilaalchi xiqqoo dubartiif qabnu du'aadha beeyta kama dhugaa ilaalchi xiqqoo dubartiif qabnu du'aadha and then jireenya keessatti amma namni kan keeti kun biyya ba'aa nama qubna garee haasa'u jira qalladaan jiru kama dhugaa diqqeena irraa jireenya kan kee jiruuf kamaatii kan keetii jijjiiruuf iddoon ati hin deemin hin jiru baay'ee faache sii galee bu'aa bayii jireenya iddoo keessa baatee dabartee as keessa immoo ilmi namaa waan baay'ee keessa dabra namuu jireenya keessa taaree jira beeyta jireenyuma namni keessa taaree namni dongorallee hin hojjetaa ispeeshaalii namni miidiyaarra jiru beeyta Jawaartu maal jedha beeyta nama si beeku waliin biyyaan bahini jedha maaliifii yoo gaafa dingaganne keessatti furrii si yaasu si beekillee barra gurbaa furrii yaasan yookaan intala furrii yaaftu sanii isiin jedha beeyta so namni bakka takka dhaabbatee hafu hin jiru intala dubartiitti afaan illee hin jabaatina kama dhugaa dhiirri tokko waan dhibba waan meeqa balleessuu hin danda'an din normaala dubartiin ammoo beeytee itti jabaatama humni itti jechuun kun waan itti amma nama akkamii fa'aa jira dubartii fa'aa reebu tutumuu nama akka normaalatitti ilaalu jira haga amma dargaggomayyuu ta'e soo ilaalchi dubartiif qabnu abbaa amma jaarran kee jiru jaarraa 21ffaadha jireenya nama kaasiin duraatiin namatti murteessuun hin taatu nama tokko ammoo namni si miidiyaa irratti argitaniif waan takka malee wanni namni hin beekne namni si miidiyaa irratti argitanii fi jireenya namni lafarra jiraatu tokko miti ankan amma waan beekuuf sitti bakkeen amma ijoollee miidiyaa irra jiran kana baay'ee jira ijoollee baay'ee wal arge Siiftu abbaa warqiitii tun fuudhee mee waan itti deebitaati qoy mee waan haasawaa deebii qubna garee haasawuu jirra abbaa warqiitii siin jedhee amma abbaa warqiitii tu jala san taa'ee akkanatti kam abbaa warqii laala lubbuutii yaa mallaqan barbaadu taama mallaqa meeqa qaba kan ni jedha isii reef maal sitti dubartiin sadi siin hin jenne
No sanimiti namatu yu. Macam si tayrat warna hasa motivational. Namatu keessa na barreesseti mallaqa qabaa gaafadhu naan jedhan anammoo mallaqa irraa hin barbaadu jedhee deebiseef. Go ahead. Yaa gua hin dubbii baraddaa nama kute isin dubbii sadii reefi ansitti masan hin dagatin. Isi zurbanu isiif jennaa makkanatti dhagaaniif tumu jira ummata gana duratti waadaa seenne. Giddi maa nama lubbu qabeessi fidat so akkuma waliigala ittiyyuu anamma for sure haati faatee namni miidiyaarras anamma namni miidiyaarras si beeku fi lafarratti ate amalli kan gee tokko miti nu hundu so namni miidiyaa kun waan si beeku namni miidiyaa gubbaa si aru kuni waan si beeku si beekta. Garuu faktiin akkasii miti namni miira qabaa namni emotionii qabaa namni kaayoo qabaa namni asirraa kolfeefillee halkanii guyyaa itti tolte jechuu miti. So especially yeroo dubartiitti dubbannu ofaa eeggannu keessattuu dubartii biyya teenna dubartii biyya baqaa kee jirtu. Namoota chaalenjii meeqa keessa bahanii as gahan wal eeggadhaa. So motivational speakerii jalqaba birraa jamaal tokko ta'a jedhee bara mataan kun naguutamee jidduun harka balleessite abbo. Yaa abdi yaani kan kee kun sirri dhabee ta'an amma yaani kan kee kun sirritti naa ta'a. Maaliif siin jedha akkuma jette wallahi dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin biyya baqaa keessa biyya ormaa keessa jirtu tun biyya mana haadhaaf abbaa isiitii baate tun. Yooma dubartii akka irraa hamtuuf akka irraa baddullee taate namni dubartii tana miidhe wallahi inuma haara galfateen jiraatu. Inuma haara galfateen jiraatu karama kamiinuyyuu. Maali jennaan dubartoonni biyya ormaatun fedhanii